balaa konkolaataa hamaa godina Shawaa Kaabaatti mudatee lubbuun namoota 13 dabruun himame. Balaan kun naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagan bakka Waraabbii jedhamtutti dilbata dabre dhaqqabuu isaa oduu keenya gaafa adoolessa 17 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Miidhamtoonni battalatti lubbuu isaanii dhabuu qajeelcha poolisii aanaa Dagamitti abbaa adeemsa qorannoo yakkaa kan ta'an Inspektar Shimallis Booreessaa BBC'tti himanii turan. Balaa suukanneessaa kanaaf ka'umsa kan ta'e konkolaataan xaa'oo kuntaala 500 fe'ee ture lafa irraan gadeeteetti of eeggannoo malee konkolaachisaa turuu isaatiin ta'uunis himamee ture. Oduu keenya torbaanii kan lamadaatiin humni nageenya Itoophiyaa konkolaataa imaltootaa irratti dhukaasa banuun namoota nagaa 2 ajjeesuu oolaan mirkaneeffachuu ibse. Akka gabaasa kanaatti dhukaasa raayyaan ittisa biyyaa konkolaataa imaltoota Harar irraa ka'uun gara Finfinnee deemaa ture irratti baneen waxabajjii 6 namoonni nagaa 2 ajjeefamuu ibsuu isaa oduu keenya gaafa adoolessa 21 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Waldaan hooggansaa fi abukaatummaa dhalattoota Oromoo oolaan maatiin namoota ajjeefamanii keessaa nama Ahmad Shuaybii kan humnoota poolisii federaalaan gara jabummaan ajjeefaman argachuun dubbise jedhee ture. Oolaan namoota lamaan keessaa Ahmad Shuaybii tokko yommuu ta'u miidhamaan lammaffaan hanga ammaatti eenyummaan isaa hin beekamne jedhee ture. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin godina addaa Oromoo Walloo keessatti hidhattoonni naannoo Affaar ajjeechaa uummata Oromoo Walloo irratti raawwatan jabeessanii itti fufuun himame. Adoolessa 16 bara 2023 hidhattoonni Affaar godina addaa Oromoo Walloo aanaa Baatee keessatti badii malee dargaggeessa Oromoo tokko irratti ajjeechaa gara jabeenyaa raawwachuu jiraattonni himuu isaanii oduu keenya gaafa adoolessaa 21 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Dargaggoon hidhattoota Affaariin ajjeefame kun maqaan isaa Said Ibrahim kan jedhamu yoo ta'u aanaa Baatee ganda Daammootaa bakka addaa Fandishee jedhamtutti akka ajjeefame jiraataan naannichaa dubbisne ibsee ture. Jiraattonni sodaa nageenyaaf eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan akka nutti himanitti erga muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad gara aangootti dhufe as dararaa waraana mootummaa fi hidhattoota ollaan uummata Oromoo irra gahaa jiru kan yeroo kamuu caalaa dabalee jiraachuu ibsanii turan. Oduma wal fakkaatuun kibba Oromiyaatti tarkaanfii ajjeechaa hidhattoonni mootummaa fudhatanii lubbuun dargaggoo tokko dabree jira. Oromiyaa kibbaa godina Gujii aanaa Oddoo Shaakkisootti adoolessa 21 bara 2023 lubbuun dargaggoo tokko haala suukanneessaan dabruu Oromiyaa 11 maddeen naannichaa irraa mirkaneeffachuu oduu keenya gaafa adoolessa 22 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Dargaggeessi maqaan isaa Sanyii Neenqoo jedhamu aanaa Shaakkisoo Saawwanaa iddoo addaa Gooraa jedhamtutti badii tokko malee rasaasa milishoonni mootummaa itti roobsaniin battalatti lubbuun dabruu himanii turan. Dargaggoo yakka tokko malee haala gara jabeenyaan guutameen ajjeefame kun dargaggoo lafaa ol dhufaa umriin isaa ganna 18 fi barataa kutaa 10 akka ture maddeen naannichaa irraa odeeffannee turre. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti dararaan jiraattota Oromoo godinichaa irra dhaqqabu haalaan suukanneessaa ta'uun himame. Jiraattonni godinichaa akka himanitti waraanni mootummaa hidhattoonni naannichaa fi faannoo Amaaraas wal jijjiiruudhaan namoota nagaa hidhuu saamuu fi qeerraa buqqaasuu itti fufuu himachuu isaanii oduu keenya gaafa adoolessa 19 keessatti gabaasnee turre. Naannoo kanatti dararamuuf Oromoo ta'anii dhalachuun qofti gaadha kan jedhan jiraattonni Oromiyaa 11 dubbise namoota nagaa irratti gochi gara jabeenyaa akkanaa yeroo raawwatamu arguu waan nama qaanneessu ta'ullee dubbatan. Buqqaatonni sababa hongeetiin godinoota Harargee irraa buqqoon godina Shawaa Lixaa aanaa daannoo qubsiifamanii turan waliin ta'insa hidhattoota faannoo Amaaraa fi humnoota mootummaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun rakkina jabaa keessa jiraachuu himatan. Aanaa daannoo ganda ifaa tokkummaa keessa karaa seeraa fi deeggarsa mootummaa naannoo Oromiyaan bara 1997 qubsiifamanii kanneen turan yeroo ammaa maqaa waboo deeggartan jedhuun dararamaa akka jiran himachuu isaanii oduu keenya gaafa adoolessa 21 keessatti gabaasnee turre. Buqqaatonni Oromoo kunneen qe'ee fi qabeenyi isaanii hidhattoota faannoo Amaaraan jalaa saamamaa fi manneen jireenyaa isaanii ibiddaan jalaa barbadaa akka jiru simatanii turan. Buqqaatota keessaa namni Oromiyaa 11 bilbilaan dubbise akka himutti namoonni sababa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdan waraanicha deeggaraa jirtan jechuun ajjeefamaa hidhamaa fi qe'ee fi qabeenya isaanii jalaa barbadaa jiru kun qotee bultoota siyaasaa kamuu keessaa qooda hin qabne ta'us dubbatanii turan. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin Yuunivarsiitiin Arsii Sheek Haji Ibrahim Tufaa fi atileetii Qananiisaa Baqqalaaf dooktereetii kabajaa kenne.
Yuunivarsiitiin Arsii barattoota sagantaalee barnootaa 34 sadarkaa barnootaa garagaraan barsiisaa ture 620 takka guyyaa kaleessaa eebbisiisaa ture irratti sirna kennaa kanaa raawwachuu oduu keenya gaafa adoolessa 22 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagantaa eebba yuunivarsiitichi kaleessa gaggeesse irratti pirezidaantii mana maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haaji Ibrahim Tufaa fi atileetii Qananiisaa Baqqalaa Dooktereetii kabajaa argachuun gabaafamee ture. Haaluma wal fakkaatu yuunivarsiitiin Islaamaa Minisootaa biyya Ameerikaa badhaasa Dooktara kabajaa pirezidaantii mana maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haaji Ibrahim Tufaa fi walitti qabaa mana maree Islaamummaa magaalaa Finfinnee Sheek Amaan Sultaaniif guyyaa kaleessaa badhaasa kennee ture. Bakka bu'oonni hawaasa diyaaspooraa Oromoo Ambaasaadar Maayik Hamar waliin mari'atan. Bakka bu'oonni hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa keessa jiraatan gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa kan ta'e Maayik Hamar waliin mari'achuun waldaan hambaa hooggansaa fi falmaa mirga Oromoo oolaan beeksisuu isaa oduu keenya gaafa adoolessa 22 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Bakka bu'oonni hawaasa Oromoo kunneen mootummaan Ameerikaa qoqqobbii gargaarsaa mootummaa Itoophiyaa irra kaa'ee ture kaasuun isaa akka isaan gaddisiise Ambaasaadar Maayik Hamariif himuu isaanii ibsichi addeessee ture. Sarbiinsi mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti yeroo dabalaa jiru kanatti qoqqobbiin mootummaa Itoophiyaa irraa ka'e adeemsa sirrii kan hin hordofne ta'uu himanii turan. Maayik Hamar gama isaatiin murtee qoqqobbii gargaarsaa kaasuurra kan gaame odeeffannoo qaamolee biyya keessaa fi idila addunyaa irraa argameen keessattuu waliigaltee nageenya mootummaa fi TPLF jidduutti mallattaa'e booda sarbiinsi mirgoota namoomaa mootummaa Itoophiyaan raawwatu hir'achuu waan agarsiiseef jechuu isaa ibsichi eeree ture. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin gumii manguddoota Wallaggaa Minisootaa waraanni Wallagga Shawaa Lixaa Gujii Shawaa Kaabaa fi Oromoo Walloo keessatti gaggeeffamaa jiru garmalee gaddisiisaa ta'uu ibse. Haalli Oromiyaa keessa jiru baay'ee yaaddeessaa fi rifaasisaa ta'uu kan hime gumiin kun tattaaffii marii nagaa eegalamee ture akka itti fufu gaafachuu isaa oduu keenya gaafa adoolessa 20 keessatti gabaasnee turre. Eblaa bara 2023 keessa marii nagaa hawaasa addunyaatiin qophaa'e kan Taanzaaniyaatti mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti gaggeeffame deeggaruuf ibsa lama baasee jiraachuu himee ture. Mariin sun waggoota dheeraaf gidiraa uummata nagaa irra dhaqqabu furuuf tarkaanfii abdachiisaa akka tures gumiin manguddootaa kun himee ture. Walitti bu'iinsa gosoota naannoo Gaambeellaa keessatti gaggeeffameen hanga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 29 du'uun himame. Itoophiyaa naannoo Gaambeellaa aanaa Itaangaa naannoo Piinoo jedhamtutti walitti bu'iinsa gosaan ka'een namoonni 29 ajjeefamuu namoonni ijaan argine jedhan sagalee Ameerikaatti himuu oduu keenya gaafa adoolessa 22 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Namni maqaan isaanii Omood Agwaa jedhaman bakkicha jiraachuu himanii namoonni baay'ee miidhamuu fi gandichi guutumaan guututti gubachuus dubbatanii turan. Oduu kan torbaanii kan biraatiin Itoophiyaatti sababa garagaraan daa'imman miliyoona 3.2 barnoota addaan kutuu dhaabbanni UNICEF ibsa baaseen eere. Akka dhaabbanni UNICEF qorannoo gaggeessee gabaasetti Itoophiyaa keessa naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi Tigraay qofa keessatti sababa wal waraansaa fi hongeetiin daa'imman miliyoona 3.2 barnoota malee hafuu ibsuu isaa oduu keenya gaafa adoolessa 20 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Itoophiyaa keessatti waraana TPLF fi mootummaa jidduutti gaggeeffame yoo ta'u naannoo Amaaraatti qaamolee hidhatanii fi waraana TPLF'n ta'us eeree ture. Naannoo Oromiyaatti hongee mudatee fi humnoota fiinxaleeyyii Amaaraa fi waraana lixa Oromiyaatti gaggeeffameenis barattoonni barnoota addaan kutuu dhaabbatichi ibsee ture. Qorannoon dhaabbanni UNICEF naannoo 3 irratti gaggeesse kun waggoota lamaan dabre irraa hanga ji'a waxabajjii bara 2023tti kan qorate ta'us ibsee ture. Oduu kan torbaanii kan xumuraatiin godaantonni karaa seeraan alaan gara biyyoota Awurooppaatti akka hin qaxxaamureef gamtaan Awurooppaa deeggarsa doolaara miliyoona 118 gochuuf Tunuuziyaa wajjin walii galan. Bara kana qofa godaantonni 72,000 ta'an gara biyyoota gamtaa Awurooppaa ga'uu fi hedduun isaanii Xaaliyaan keessa qubachuu isaanii oduu keenya gaafa adoolessa 18 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Godaantonni seeraan ala gara Awurooppaatti akka hin ceene gochuuf daangaa biyyattii jabeessuuf gamtaan Awurooppaa deeggarsa doolaara miliyoona 118 Tunuuziyaa wajjin mallatteessee ture.